Gumiyoya, Sana Mayoya, Agendi Banada, Kabajamo Bo Absalam Bario, Wicha Udir Borana, Kabajamo Minister Data Logistics, Director DSC Korsabi Mejale Yala, Kabajamo Bojarso Pru, Wicha Udin Bale Baha, Bajamo Bosalamon Tamer, Itana Ogana Biro Ada Tourism Oromia, Kabajamo Engineer Sota Mahmud Ali, Wicha County Marsabit, Kenya Kesa, Kabajamtu Poletiden Nahom Chilowako Bakubutu Warruwa County Marsabetit Kabajamo Opo Uyo Wario Godana Ogana Wajira Palanga Oromia Bajamo Bo Uyo Galgalo Itana Ogana Bagal Shagar Kabajamtot Aboti Gada Bakbot Ummata Kabajamtot Ogantot Wajirale Motumma Tatati NGO Kabajamtot Ogansaf Ummata University Borana Kabajamtot Ogantot Bakbot Ummata Kabajamtot Aboti Amanti Kabajamtot Oratot Ada Oromo Kabajamtot Bakbot Mediale Gargara Kabajamtot Ilman Sabogona Kabajamtot Ilman Jiblolosa Kabajamtot Ilman Kontoma Darimu Kabajamtot Ilman Sikomando Kabajamtot Ilman Itu Humbanna Kabajamtot Ilman Baso Dullacha Kabajamtot Ilman Baca Ulama Kabajamtot Ilman Borana Barituma Walama Galat Kabajamtot Ilman Oromo Kabajamtot Bakbot Sabab Sablalmot Utale Adada Ethiopia Raduftan Warren Naba Fonken Kenya Raduftan County Marsabit, County Tanariva, County Waso, County Northor, Warri Raduftan, Warri Fulaka Kati Ruftan, Warri Dufa Duftan, Baratoti University Nairobi, Waluma Galat, Warri Amaka Kaisa Naifitu Hintanden, Khanin Irrampat Naufacha, Kesumat Abodi Tagada Ulfadon Kabajamon Ladun Awasike No Facha Lerano Ambisa Guya Narda Guya Jajaba Guya Narda Guya Fakken Ak Sabi Oromo Wan ad-dunya gumaj fin kullin ad-dunya fin wal kittab difama wal kituma ad-dunya sirn demokratawa tay sirn gada ka oromon gaf ad-dunya dukkan kay jir itti wal wilchabat itti wal wilchun jir dame
agarsiiftuu dimokiraasii tataatu baalli walitti dabarsu ayyaana kan irra dhuftanii namni cufti akka akkaatiin dhuftan karaa dhuftan akkuma waaqii nagaan isan fidiyan irri deebi'ee maqaa yuunivarsiitii Booranaatiif maqaa kiyyaan guyyaa gammachuu akka abbootiin teenreefuu jedhan guyyaa jila Booranaa sabboo boonaa guyyaa ammoo ayyaana Oromoo guyyaa gadaatti baga nagaan dhuftan isanii jedhu Oromoof gadaan waancuu hawwi halcha eenyummaa hadhuura tokkummaa Oromooti hadhuura ganamaati mallattoo Oromooti mallattoo Oromummaati utuba tokkummaa Oromooti kanaaf warri abbootii keennaa tagadaaf jettanii dadhabdan gadaa mul'isuuf gadaa jabeessuuf gadaa mirkaneessuuf dadhabdan beeloftan dheebottan galata keessan seenaan isa haa deebisu jenna. Oromoof gadaa gargar baasuu hin danda'an. Wanni gadaa caalaa lalu caalaa Oromoo ibsaa hin jiru. Kanaaf yoo akkanaan baanee eenyummaa keenya kabajan golee Oromiyaa cufa irraa dhufnee kaabaa dhufnee kibbaa dhufnee jidduu galaa dhufnee lixaa dhufnee bahaa dhufnee ardaalee teenta Keeniyaatti dhufnee yoo walta baanee gaaddis kanatti akkan mul'an gammachuun imimmaan nam dhufan dhugaa dubbachuuf waaqa aadatan nuu jabeesseef waaqa aadatan nuu deebisee galati jedha. Kanaaf warri keen Yuunivarsiitiin Booranaa aadaa Oromoo qorachuu irratti duudhaa Oromoo qorachuu irratti fuulleffattee dhaabbatu waan kan qoratu hundeessitee amma akka aadaan Oromoo caalaatti jajjabaattu yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran waliin harka wal qabattee hojjechuu jirtu. Waan isan jalqabdan fiixaan baafne waan isan irraa baranne katabnee Oromoof dhaloota dhufuuf hambaa tolchinee dabarsine jecha haasaa isan hin dheeressu irri deebi'ee baga nagaan geettan baga nagaan isanii gahe jedhee maqaa Yuunivarsiitii Booranaatiif maqaa kiyyaan isan dhiyeessaa waan na dhageettaniif horaa bulaa wayyamaa.